ይሄንናስ በሞት የመጨረሻው ከነብዩ ሞት በላይ አይደለም እኔ በሞት ድል ገባችሁ ሰዎች አላችሁ ሃይማኖቱን ማስተማር ይችላል ስለ ሃይማኖት መጠየቅ ይችላል ስለኛ እምነት መጠየቅ ይችላል መብቱ 100% እኔ ይሄንን አልቃወምም ቁጭ አርጎም ይሄው አንቀጻችሁ ላይ ይሄን ይላል ለዚህ አስረዱኝ ብሎ መጠየቅ ይችላል ይሄው እናንተ ላይ እኮ እንዲህ ይላል እኮ ብሎ መናገር ይችላል መሳደብ መዝለፍ ማንቋሸሽ ግን ይሄ ሮንግ ነው ከኔም ቢሆን ይሄንን እንዲያረጉ አልፈልግም kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ummanni islaamaa faayiduu madhabe jechuudha. Tisiisuma ta'uu ta'e jechuudha bakka faayidaa dhabe. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam arrafame sana bira darbii seeraawtuun dhiyaatiin achi as deebi'ee ammas badii lammaffaa ustaata keenya ustaata Abubakar Ahmad dheengadda magaalaa Finfinnee keessatti ajjeesee oole jechuudha. Shiftaa itti gadhiisee silaa lubbuu baasa jechuudha. Makiinaa saamsisee eegdota isaa tumsiisee jechuudha. Akkasitti poolisiin dhaqqabee nagaan baasee jechuudha. Bakka rabbi lubbuu samaare magaalaa Finfinnee oole keessatti akkasi tarra sheekni xiqqaate jechuudha Sheekh Abubakar Ustaad Abubakar Ahmad. Kana kan jedhe anaa osoo hin taane faanaadha. Miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa mootummaa guddichatu beeksise jechuudha. Kun akkuma asirratti agartan. Abubakar Ahmad yaalee jecha irra gaggeeffamee ture jechuudha. Rabbi baase. Konkolaataa hunda raasamanii konkolaataa isaa hunda cabsanii jechuudha. Eenyu kana hojjete yoo ta'an ummata kiristiyaanaa ortodoksii ofiin jedhu. Maal jechuudhaani paasterii keenya irratti du'a labsite jechuudha qofaaf. Nabi Muhammaduu isaan hin aarsine Nabi Muhammad arrabsamuun yuun aarsine kan jira paasteriin akka qabamee seeraaf dhiyeeffamu gaafachuun akkasitti jara aarsee imaama keenya yookaan dura bu'aa keenya daa'ii keenya gabbaanii akka farbaade godhanii doorsisanii makiina irraa fuudhanii eegdota isaa tuman jechuudha.